Mo'anii jiranii ani yeroo hedduu tiiman deeggaru ani nama tokko qofaan deeggara. Yeroo man gartee kubbaa laalu ispoortii oguu laalu yeroo hedduu nama tokkoon deeggara malee tiima guutuun deeggaru. Garuu immoo Cristiano Ronaldo kana durirraa eegaleetiin isa kana deeggara. Amma geema isaanii kana yeroo hedduu jalan deemu inumaa gartee arkullee sa'an nami joitu garuu dabree highlight isaaniitiif kana numaan laala. Arraan tana garuu geeba liigii Saudi Arabiyaadhaa mooyuu isaatiif hedduudhaan gammadee fi maaliif namni kuni nama gartee yeroo hedduu nama rakkataa nama miskiina bikka dadatti rakkoo qabu cinaallee nama dhaabbatu tokko ammaasis waan qooda inni godhu kana irra hedduu isaa hin dubbatu miidiyaalleen hin dubbatuuf maaliif dhooysaadhaan waan godhuuf jecha ammoo nama gartee akka gurbaa Messi kan Arjentiinaa sanii yoo wal cinaa qaban namummatti dandeettii isaa odoon taane qooda gartee hiree inni qabuun miskiina gargaarutti gurbaa kana namni ga'uun jiru. Ani yeroo hedduu gartee waan akkasii sanfaadhaa laala. Namni kun gartee hangam takka miskiina gargaara, hammam takka tola ooltummaa hojjetaa gaa waa meeqaatu jira. Saniifuu gartee Ronaldoon yeroo durirraa yoo xiqqaatte amata 18 durarraa eegalee nama waa godhaa ture jechuudha. Sanirratti gartee arraan tana baga isa gammachiise jenna. Reefuun tana inumaa booyu ture inni gaa yeroo hedduu emotionalidha. Yeroo hedduu ni booya hogguu gartee kanatti waa injifate. Keessaafuu tan kubbaan Saudi Arabiyaadhaa tuni isa biratti akka malee jabduudha. Maaliif bikka dhaqee hundatti gartee tiima inni taphateef kana irra hedduu isaa waa moo'eeti jira. Kan irraa hafe tiima gartee Saudi Arabiyaa kana ammaasis yeroo gartee kontiraanni isaatis dhumaa jiru kana keessatti akkanatti injifachuun isaa hedduu gaariidha. Hedduu gaariidha dhugatti. Ammaas gaa karaa biraatiin biitti tunuu ifiifuu lola keessa jirti. Naannoon san ammaan tana moo'ee akkasitti gaa karaa Portugal deebuun isaa hin oolu. Garuu amata dhufu eessatti akka taphachuu deemu wanni beekame takka illee hin jirtu tana beeka. Kontiraata ni qaba garuu immoo kontiraanni san aapshinii kan gartee ifii isaatiif murteessu jechuudha. Yoo as deebi'ee Al-Nassariif taphatee fi yoo immoo akka ambaasaaddaraatti gartee taphachuudhaaf adeemu taate. So waa hedduudhaa deemaa jira. Guutumaa guututti karaa oduu teenyaas achi dabarraa harka keessaniin taap godhaadhaa. Warreen gartee amma dhufaa jirtan hundinuu dhiyaadhaa isin jenna karaa mana keessaniiti. Warreen yeroo biraatis nu daawwachuudhaaf carraan harkatiin yoo har'a carraa harkattanis egaa bikkittiin nu agartan asii as dhuftanii faaloo godhaadhaa takka subscribes godhaa karaa feesbuukiitiin karaa yuutuubiitiin nu agartanii yuutuub jennaan viidiyoo laayivii har'aan tanaa amma dura poostiin goone niin godhaa. Gaa hundi keessanuu karaa hundatti hogguudhaa ittanii ilaaltan sheer walii godhaa. Ammaasis koomentiitti godhaa harka keessaniin laayikii godhaa. Egaa akkuma gartee amma dura isin himaa turre sanitti nutis miidiyaa afaan Oromootiin waa dabarsu kana jajjabeessuun guutumatti gartee hunda keenyarra jirti. Yoo cinaan dhaabbanne egaa oduuma gartee jirri biraa isinii himu sanuma dhageeffatan jechuu. Ammaasis propagaandaa isaaniitii wajjin akka ifii isaaniitiif fadhanitti waa isinii himan. San dhageeffatan jechuudha. Gara keenyatti immoo nuti akka gartee nu madaalutti akka nuuf ta'utti ammaasis akka Oromoo miinetti gartee waan dabarsinu isinii himna. Waan dhaga'uu qabdan hunda asirraa akka dhageessaniif. Tanaafuu hogguu agartan waan Oromoodhaa kuni gartee dhugatti haqanarraa qaba jettee cinaa dhaabbachuun hunda keenyarra jira. Nuti lakkoofsa guddaa ni himannaa ni beektanii lakkoofsi keenya miiliyoona 50 miiliyoona 60 ni jenna. Garuu immoo hojiin teenya miiliyoona takka hin geessu. Hojiin teenya walitti deebisne hojii gartee nama miiliyoona takka hin geessu. Maaliif kana kan isin hin jaa? Fakkeenyaaf uummata Tigraay kana fudhadhaa.
lakkoofsi isaanii miiliyoona 2 miiliyoona 3 sanii ol hin ta'an lakkoofsi isaanii guutumatti beeka ka Itoophiyaa keessa jirus ka biyya Itoophiyaa ala jirus guutumatti warri Tigraay garuu immoo lakkoofsi isaanii akkasan tahee hujiin isaanii garuu akka ummata miiliyoona 50 miiliyoona 60ti haala wal deeggaran haala wal cinaa dhaabbatan miidiyaa hedduu qaban dhugaa isaanii dhaabbataniiti falmatan bikka YouTube okay akkasitti hubachuun hedduu barbaachisaadha dhugaa maammee dhuga jettee haalaanii gartee waliifis yaadan beer hundi isaanii tokko isin jechuutu hin jiru hundi isaanii yaadaanillee yoo garagarallee ta'an wal deeggaran garuu hogguu gartee waan isaanii taate waliif daawwatan waliif sheer godhan kanuma yaadaanillee garagaraa waliif immoo ni deeggaran deeggarsanii godhan okay tan agartee tan nuutis barachuu qabna okay egaa barra akkasii bar amma nuti namni keenya irra hedduun hogguu gartee yaada burqisiisuu irratti achi gargalu kan Oromoon takka haataatu jira Oromoon takka haataatuun yaada dogoggoraati Oromoon takka ta'uun irra hin jiru Oromoon ammoo waan Oromoo calaqqisu waan Oromummaa guddisuu irratti wajjin hojjechuu danda'u qabdi akkaataa itti bikka san geenyu immoo yaada garagaraa qabaachuu rakkoo takka illee hin qabu okay yaada garagaraa yaada gartee namni cinaan fakkeenyaaf afaan qawweetiin waan akkanaa goona jaa namni cinaan immoo karaa nagayaatiin goona jaa yaada kun rakkoo takka illee hin qabu okay guddoon isiidhaa maali Oromummaa gartee Oromoo takka Oromoo fi Oromummaa tarkaanfachiisuu irratti gartee xiyyeeffannaan diinummaa xiqqeessuu kanarratti karaan ati itti deemtuun san gartee garaagarummaa yoo qabaates rakkoo takka illee hin qabu turiinsa keessa wal amansiisuu okay ammoo hundi keenyaa qawwee galuu hin qabnu hundi keenyaa nagee irratti jiraachuu hin qabnu lameen tan agartee adda baafnee ilaaluun barbaachisaadha. Ifaame waan hin jechaa jiru. Tole egaa breaking news jedhaan isinii makam jettan qophooytanii breaking news jedhaaf yoo qophooytan harka keessaniin tattaaf godhaa koppiliin godhaa sheer walii godhaadhaa. Maaliin qophoyne moo deebi'eetiin deebi'a deemee deebi'u akkasirra wayyaadha daqiiqaa kurnan diidamaniin qabu gartee dhufee asii oduu isinii hima jeetiin dhufee yoo isiniin qophoyne taate deemeetiin deebi'a akkam jettan tiktaakiin rorroon godhaa jira isinoo hayyigaa taap godhaadhee namumaan kana taap godhu jira taap godha share godha copy linkii godha akkasii bar naa gartee yoo convince na godhuu barbaaddan qophoyne jirra yoo jechuu barbaaddan harka keessaniin taap godha share godha kana gartee irra deddeebi'ee isinii mul'e isin godhuma qabdan Agusan qophoytanii jirtaniin jaa. Dura dursoo wanni takatanii isinii himu tan agartee akka oduuttiin isinii himu barbaada breaking news dhaa miti ammoo akka yaadaa jirutti guyyaa kanallee waa xiqqoo isinii himaatiin ture akka ammaan tana yaadaa jirutti boru yeroo kana yeroo tana dura boru lolli ka'uun oolu Iiraanii wajjin. Kan ammaan isiniif hin himu. Katabadhaa
boru gartee yeroo kana takkaa boru takkaa ati harkarra guddaa boruun jechuu jiraan lolli ka'uun oolu. Okay? Maaliif guyyaa kanallee wanta akka takka isin himeetiin ture akkaataa xayyaaronni gartee naannoo Iraan deemu kun irraa maqee jiru. Akkasuma sanitti xayyaaronni lolaatis hedduun kan duraan Israa'elii fi naannoo giddu galeessa bahaa keessa jiru karaa Yuurooppiidhaa akka deemaa jiru. Kan hujii hin qabne jechuudha. Kan hujii qabu immoo dhufeetii deebi'a. Okay? Akkasuma sanitti oduun ammaan tana bahaa jirtu akka jettutti guyyaa kana eegumaan ani live irraa bahe booda toora gartee sa'aat akkachi booda jechuudha. Ameerikaa fi Iraan walii galuudhaaf deemanii haalaan dhiyaataniiti jiran jaaniiti oduun takka baatee turte. Eenyu baasee oduu san miidiyaa Al-Arabiyyaa hajaaniin qabiyya Suudiidhaati. Eenyutu oduu san kanneef warra itti dhiheenyaan beeku kan Paakistaan keessa jiru takkaa agartee garee marii tana gaggeessu jirtu keessa warra jiruutu oduu tana isaanii kannee jaaniiti oduu isaa jiran. Gara kaaniin warri Iraan ammoo akka jechaa jiranitti nuu fi Ameerikaan walii galuudhaaf wanni itti dhiyaanne takkallee nuu hin jirtu. Oduun ammaan tana walii galuuf deeman jaanii gadhiisan tuni oduu sobaati jaaniiti deebii kannanii jechuudha. Inumaatu akka oduun san jettutti sa'aa muraasa booda Ameerikaadhaa fi warri Iraan takkaa agartee warri Paakistaan as bahaniiti dubbachuuf deemanii jaan. Sa'aa muraasa booda kan hunda gartee karaa Facebook irratti maxxanseetiin ture. Achirratti isin hidhoobeetiin ture. Warri achirratti agartan quba qabaachuun dhabdan. Qaacaloo dhageeffadhaa waan ammaan tartiibaan isin himaa jira. Akkaataa lolli kun itti gaggeeffamu deemu. Taraa dabartanii yaadattan. Waan akkanaa tanaati ture. Waan akkanaa tana godhaniititi hogguu gartee namni hundinuu nagaa bu'uu deema jee gammadee booda lolli galgala kaan ka'ee jechuudha. Okay? Arraan nagaa itti daannoodhaan anillee ganama kana gartee akkaan oduu dhageetti hogguun isinii himu jeneraaltichi warra Paakistaan gara Iraan deemuu deemaa oduu jettu ganama kana baatee turte. Miidiyaaleen hundinuu olii gad oofaa turan oduu san dhagayaa turtaniimi. Oduu san dhageessanii jirtan. Yoo kan hin dhageen taatu taate asirratti maxxanseetiin ture dheeyxanii ilaaluu ni dandeessan. Takka agartee. By the way, viidiyoon ani maxxanse kaniin reefuun tana waa'ee hariiroo Paakistaanii fi Saudi Arabiyaa fi Iraan qaban taniin reefuun tana isin himata akka yoo yaadattan nama hedduutu gama keessaatiin gartee waan sanirraa nu himii wanni tun hedduu nu dhibdee amma booda Paakistaanii fi Iraanii wal loluu deemaa fa'aa jettanii gartee tan nagaafatan sanirraa isin himeetiin jira. Garuu irra hedduun keessan viidiyoo san laalaa hin jirtan. Akkumaan isin hime akkaawuntiin tun hidhaa jirti. It's called shadow banning. Okay? Shadow banning jaaniini firraa gartee akkaawuntii biraatiin banamu niin dhiisaa haruma tiktaakii deebi'uutu karaa wanta deebi'u irra wayyaadha. YouTube. Akkaawuntiin tun hidhaa jirti amma ogguun isinitti haasa'u kalees hidhaarra turte. Ati torbaan kana akka jirutti hidhaarra jirti. Maatanaa fi hogguun gartee viidiyoon inni maxxansu wanta godhaan jiran. Akka gartee namni arkuu godhaan jiran. Niin beeka beeyte. Isaan kaniin hin beeynetti fakkaatte garuu niin beeka. Waan isaan godhaa jiran. Maal akkamiin irraa eegtoo siiriitti goota moo gubbootti qannita gubbootti qannuu deemta. Tole egaa so amma gartee akka oduun jechaa jirtutti oduu teenya deebina akka oduun jechaa jirtutti jeneraaltichi Paakistaan hara Iraan hin deemu. Durso maal jechaa turan reefuun tana
Jeneraal Pakistan kan duraan kara Iiraan ni deema ja'amee ture san xiqqoo dhibaawee ture jechaa turan. Okay? Achi booda mas maal jaan? Jeneraal Pakistan kara Iiraan hin deemu oduu jettuutu bahee jechuudha. Okay? So, amma dubbiin isinii ifa taatee miti. Guyyaa kana guutuu lolaaf marii godhaa jirraa takkaa agartee waliigaluudhaaf dhiyaatanii jiranii tun hundinuu fakkeessuudhaaf. Akkammoo wanni takka ragaa baasaa jirtutti akka gartee lolli ta'uudhaaf deemu yoo wanni takka jijjiirame gartee qofa kan lolli kun hafuudhaaf ta'u. Okay? Amma reefuun tana ogguu Trump miidiyaadhaa wajjin haasa'u godhaa ture waan takka tan gartee firii jabduu of keessaa qabduutu jirachirratti inni dubbate. Okay? Nuti yeroo hunda gartee paatarnii ilaalaan isin hin jee tartiiba tokko jala deemnaa kanaatu jira saniitu jira waliif finneeti akkasitti yaada keenya kana formuleet goona. Akkanumatti lafarraa kaanee hin dubbannu. Fiilingiidhaan hin dubbannu. Okay? Waan adda addaa tartiibota gartee abaluu san akkanatti bikka sanii waan kana godhe bikka kanatti waan kana godhe kunii fi kun walitti gartee idaamuu ni danda'a laalla jechuudha. Yaada san akkuma nammaan tana isin himaa jiru kanatti jechuudha. Okay? Akkam jettan isinii galaa jiraame wani jechaa jiru. So Trump miidiyaan wayii gaafatan reefuun tana. Wanni isaan gaafatan maal isinii fakkaatte? Weekendii kana ilma keetiitu fuudhuu deemaa. Jaartii lama daamu jaartii sadaffaadha waan akkasiiti. Akkuma isaati isaanis ilmaan hedduu fuudha. Inninis jaartii hedduu fuudha. Trump beekaa jaartii hedduu fuudhee jira. Kiyyaan kunis amma jaartii lama daamu ta sadaffaa fuudhuu deema. Gurbaan isaa tokko. Weekendii kana fuudhuuf deemaa. Aruuza isaanii dheeyixaahii jaaniin. Ogguu kana deebiin inni deebisee maal isinii fakkaate? Mee maal isinii fakkaate? Inni hin dhaga jeemmoo hin dhagu jeen. Waan isinii fakkaate barreessaa mana keessatti. Qabxii guddoocha keessa jiraa beekaa. Akkana laal qabxii aangoonni kana isiniif ijji teessan gurri keessan akka banamuuf akka gartee waa agartaniif. Okay? Bonjour. Florida. Warri Trump hundinuu Florida fuudhan. Okay. Akkasimi amma hedduun keessan gartee hin dhaquu jee jechaa jirtan. Kaan ammoo hin dhaqa jechaa akkas jee miti. Trump Islaamaa akkasii gaaffiidha moo yaada? Naaf hin galle. Irra naa deebi'e. Inni dhaqamoo hin dhaqu akkas ilaalu wanuma dubbiin kaa. Maal jee isinii fakkaate? Maal jee isinii fakkaate? Weekendii kana hujii hedduun qaba. Garuu je yeroo waa xiqqoo takkaaf dhaquun ooluu je. Okay? So san jechuun hedduu gartee mallattoo guddoodha. Haalaan. Tanaafin isiniin jee. Oduun arraan tana oofaa jiran tunii fi jechi inni reefuun tana waliin jechaa jiru. Amma gartee yoo haaretti borurraa edanuu miti. Akkana fakkaatutti ati boru. Maaliifi boru hogguu gartee magaalaan cufamte. Maarkeetiin hogguu cufame booda kan lola eegaluu barbaadan. Akka yaada kiyyaatti. Yoo gartee amma yaada gartee boru lola kana hatti godhan taate maal jaa jechuu Trump. Guyyaa weekendii keessa takka gartee boru sa'a kana ogguu gartee katabu ogguu barreessu. Silaawee sa'a kana miidiyaadhaan hin haasa'u ogguu barreessu maal jaa jechuu. Nagee godhuudhaaf carraa hedduu kan hin eefeeti carraa nuti kan hin kana fudhachuu didanii. Okay?
nagee buusuudhaaf lola kana dhaabuudhaaf takka ammaasis Niikolar isaanii akka jirutti gartee nu harka kaayuu didanii. Tanaafuu badii isaanii kafaluu qabanii jechuudha. Ji'ee gartee akkasitti lola eegaluu barbaadaa jechuudha. Achitti hin dhaabbattu. Ta lola kana keessa jechuudha amma dubbiin achitti hin dhaabbattu. Maaliif akkaataa guyyaa kaleedhaa Prime Ministertichi biyya Israa'eelii fi Trump bilbilaan haasawaniitu turan. Wanni isaan haasawaniis loluma kanarratti. Ammallee Netanyahuun lolli kun akka eegalamuu barbaada akka odeessaa jiranitti. Akkasuma sanitti Trumpis gartee yeroo akka bitachuu jiru wayiif. Tuni maal? Akka duraanii sanitti jimmata loloo eegalanii sabtii fi alatti jabeessanii hogguu alanni galgala ta'e takka asirii hogguu taate nagee irraa haasawaa jechuudha. Okay? So, tana qofaa miti inumaatu gartee oduun takka ta'a ajaa'ibaa waraanni Iiraan gara isaaniitiin dubbii ajaa'ibaa takka gartee gadhiisaniiti jiran. Inumaatu galgala kanaawu meeshaalee waraana isaanii TVdhaan agarsiisaa turan. TVdhaan. Hangam takka lolaaf akka qophii gahan qofa oduun taane lafa jalaa bikka gartee kaampiilee waraanaa qaban san tani amma dura isin agarsiisaa ture san achi jalaahi waan qaban agarsiisaa jiran waan amma dura ittiin fayyadamin kunoo meeshaa kanaa tanas gartee ittiin fayyadamne garuu ammaan tan itti fayyadamuudhaaf qophiidha jedhaniiti gartee akka ajaa'ibaatti viidiyoolee gargaraatiin waraabanii TV irratti agarsiisaa jiran. Inumaatu sooshaal miidiyaa gubbaa irratti bikka takka takkatti arguun ooltan. Trump silaa jimaa qame nagee miti nagee qabaannaa misilaa. Silaa jimaa qame sa'aa gartee asirii tanarraa ilaa hanqa halkanii biitii guutuun nagee qabaatti bar. Maaliif yeroo san namni gartee jimaan qamaane hogguu haraaraa qabu qofa kan rabshaa godhu. Hogguu barcaan geessee dhiyaatteef afaan kaayyateeti meena dhiisa amma saatan. Akka beektillee itti iyyitu yeroo san calgii afaan kaayyata naamusaan jechuudha. Akkasumami wayin sobe asrii nagayaan jiraatan achi booda tare takka mirqaannaan faa waan biraa hojjechuu malee as garagalanii namaa jiin yaa'ii godhuun fadhan. Namni durgaa akkas ture nama warra zamanaan baanu takka ijoollee zamanaan baanu ijoolleen zamanaa xixiqqoo hundaa qaama. Isaan inumaatu qamoo bira dabraniite akka nyaataatti fa nyaatan. So warri gartee akka nyaataatti nyaatu kuni wanni isaan kannan takkaa gartee mirqaanni waan isaan godhuuf kana addan beeknu. Trump yeroo ammoo inni Trump akka isaatti gartee ani sijaaraa siin harkisu farshoo siin dhugu humaata kallee hin godhu jeeti gartee if dhaada. Ni dhugaa fi hin dhugu immoo hin beeku san irraa hin beeku. Sijaaraa immoo hin harkisu. Akka gartee tana amma dura amma miti duruu numa jaa inni duruu ani farshoo siin dhugu jimaa maali jimaa diragaa siin godhu akkasitti gartee waa hunda ni himata durumaa himata tana. So amma yoo godhu jiraate wanni beekamu takka hin jiru. Amma yoo godhu jiraate sijaaraa fi diragaa fi farshoo godhu taate jalaa baati ni baasan beek.
dho'isattillee taatu jala baasan. Saniifuu dhorkuu hin danda'u, dho'isuu hin danda'u. Maaliif yoo yaadattan Obaamaan sijaaraa harkisa. Gaafa duraanii amma beeku malee gaafa duraan pirezidaantii san sijaaraa ni harkisa. Hogguu hedduu irra qabamtee turte hogguu inni dhokatee sijaaraa harkisu. Mana jala garagalee gartee miidiyaa irraa dhokatee hogguu inni takkatti qabsiifatu harkaniiti turan. So tanaan isiniin jechuun jira. So amma gartee wanni isin irratti xiyyeeffachuu qabdan keessaafuu warreen jiddugaleessa bahaa keessa jirtan lolli kuni hawun oolu. Lamada gaazni haalaan qaala'uuf ta'a. Inumaatu amma gartee oduun akka bahaa jirtutti yoo yaadattan guyyaa kaleedhaa TV dheengadda Keeniyaa keessa hiriira hunda bahaa jiran. Hiriira gaazni nu qaala'e yaanii jechuudha. Akkasuma san Itoophiyaan gaa hin beekne amma dura Itoophiyaan yoo gartee Itoophiyaan tuni beekaa rakkoo hamtuu rakkoo hedduutu keessa jira. Itoophiyaa gartee akka biyya biraatti wanta godhuunis gaariidhaa miti. Akka gartee warra biraatti ija biyya biraatti ilaalanii Itoophiyaa ilaaluun nama dhibaa maaliif hin beekamu. Hin beekamu dhugatti. Ammallee gaazni ni jiraas ni jaanii warri harkatuus karaa adda addaatiin harkachaatuma jira. Irra hedduun isaanii warri namni irra hedduun hojii dhaabeeti jira. Maaliif hedduu qaalii waan ta'eef jecha olii gadi deemuu hin danda'an. Beekaa hedduu qaaliidha Itoophiyaatti gaazni. So tanaafuu achi hubachuun nama dhiba. Itoophiyaadhaa irraa hubachuun nama dhiba. Ammoo lolli kun gartee marsaa lamadaatiif yoo kakuu taate ka'uuf ta'a. Biyyoottan hedduun biyyoottan Yuurooppiidhaa kunis dooniilee isaanii tan waraanaa tana hunda walitti qabaniiti gartee karaa Indian Oceaniidhaa fi akkasuma sanitti karaa bahara Oomaan irratti walitti qabaniiti jira. Akka jechaa jiranitti isaan kunis Hormuuz kana gartee gaafa banee akka banamu eeyna takaa'u kanarratti hirmaannaa jechaa jiran. Oduun ammoo tan lafa jirtu akka jettutti yoo gartee lolli kun kaka'u taate jarri kun lolarratti hirmaachuu barbaadaniidha. Keessaafuu misaayiloota buusuudhaan yoo gartee Iraan misaayiloota adda addaa bahara irratti as ergitu taate diroonnan adda addaa kana jaam godhuudhaan hojiilee adda addaa tanarratti hirmaachuudhaaf deeman jedhaniiti odeessaa jiran. Tanaafi guyyaa har'aan tanaa hogguun isinii himu mootummaan Iraan nuti yoo gartee lolli kun eegalamu taate jiddu galeessa bahaa qofaa miti. Biyya fagoollee gartee haleeluuf teenyaa gujaan isaan Yuurooppii irraa haasawaa jiran. Maaliif warra Yuurooppii kana irra hedduun isaanii warri doonii isaanii amma fidee gartee jiddu galeessa bahaa kana keessa jiru jechuudha. So akka gartee ammaan tana oduuleen deemaa jirtu jechaa jirtutti gara tokkoon tan guyyaarraan tanaa isin himaa ture san tan Mujtabaa Hameeniin meeshaaleen nukleeraa keenya biyya teenya keessaa hin ba'u isiniin jedhee isin himaa ture san reefuun tanallee irra deebi'aniiti mirkaneessanii jiran. Akkas jechuun akka Ameerikaan barbaadduun wal dhabaadha. Maaliif Ameerikaan meeshaan nukleeraa tana Iraan keessaa baasuu qabnaa jechaa jiran. Numaatu qabaachuun qabanii jechaa jiran. Tanaaf gartee amma warri Iraanis waan isaan ja'an sanitti gartee itti da'uudhaan guddoon takka akka gartee ibsanitti
mariin ammaan tana gaggeeffamtu tuni niwukilaraa wajji walitti dhufuun qabduudha guddoon isaanii. Ammaan tana lola dhaabuu achi booda Hormuz banuu irratti haa marii goonu. Eega kana gartee kana goonee kanarratti walii galle booda baatii takka keessatti waa'ee niwukilaraa kana marii goonaa jechaa jiran jechuu warri Iraan. Akkasii wanni isaan barbaadan. Mootummaan Ameerikaa immoo kanan barbaaddu. Okay? Kan addaati jirti. Okay? So, akka gartee na duuba gartan kanatti odoo jiranitti hin dhufne akka gartee na duuba gartan kanatti himachaati jiran. Waliigalteen takkalleenu tan nuti inumaatu gartee faayinaalaayizi goone xumurarra dhiyeessine hin jirtu jechaa jiran jechuu. Tana qofaa miti wanta gartee tanii isin garsiisu guyyaa kanallee isin himaatiin ture akkuma gartee na duubatti arkaa jirtanitti miidiyaan kun The Telegraph jaaniini miidiyaa gartee basaastootaati warra Ingiliz keessa jiranii wanta na gartee qacoloo laala. Maappiin guyyaa kana isin garsiisaa ture kee Iraan goote Hormuz asiin Hormuz bikka kanaanii jaaniiti gartee maappii kana bal'ifatanii bar warri Iraan gadhiisanii jiran jeetiin isin himaa ture. Isaan gartee amma kan godhan Hormuz hanqa kana qofa tahee jiru garuu immoo Iraan akkana bal'ifattee jirti. Kuni heeraan alaa kana gartee biyyoottan Yuurooppii fi Ameerikaan lolaan kana hunda buqqaasanii asit deebisuudha qaban jaaniiti guyyaa kana artikilii ajaa'ibaa tokko barreessan. Hammam takka gartee lolaaf akka qopheessaa jiran jechuudha. Okay? Lolaaf akka qopheessaa jiran. Propagandaan isiniin jiru kunuuta akkanaa tana gartee. Kana beekaa diimeessanii gartee Hormuz jechuun asumaa. Maaliif akkumaan isin himaa ture fujaariyaan bika kana jirtiimi warri Iraan ammoo ilaa Omaanitti cufanii jiran. Omaanitti cufan asiinis ilaa Omaanitti cufanii jiran. Takkaa gartee United Arab Emirates gama kanaan. Okay? So tanaafuu gartee lola deebi'uun yeroo waanuma eeggachaa jiranitu jira. Waan ga'aan ta'iniif meeshaa waraanaa akkasuma sanitti maasis karaa gartee lola kana ittiin dura eegaluu barbaadan. Kanarratti waanuma gartee itti waliin galiniitu jira. Tanaaf gartee kanatti tursiisaa jira. So, dhumarratti odoon hin deemne wanta gataniin isinii himu akkuma gartee egaa na duuba gartan kanatti guyyaarraan tanaa oduu ajaa'ibaa takkaatu gabbee tuni naannoo teenyarraayi mootummaan Eertiraadha. Barruu tana gartee na duubatti harkaadha. Mootummaan Eertiraadha bulchiinsa naannoo Tigraay ayyaana amata 35 isaanii gaafa isaan independent ta'an san kabajachuudhaaf afeeranii jiran. Na dhagaa jirtanii guyyaan hin beekne garuu immoo yeroo gabaabduu keessatti Eertiraan ayyaana gaafa gartee isaan Itoophiyaa jalaa bahanii independentii ta'an san yeroo gabaabduu keessatti godhachuudhaaf deeman akka xiyyaatti wallee nu gartee torbaan dhufu taatu torbaan itti aanu torbaanuma lameen kana keessatti ati. Garuu wanni nama ajaa'ibsiisu mootummaa Tigraay afeeraniiti jiran. Okay? Kuma gartee na duuba gartanitti mootummaa fi
takka gartee community ummata Tigraay yaamanii jiran jechuudha. Akkuma yaadatanitti amata dabre irraa eegalee mootummaan federaalaa warra Tigraay kuni mootummaa Eertiraa tana wajjin hojjechaa jiranii jaanii gartee qubatti laachaati turan. Keessaafu TPLF Eertiraa wajjin hariiroo qabanii Eertiraa wajjin hojjechaa jiranii inumaatu asirratti illee yaada adda addaa isin himaatiin ture garee Eertiraa wajjin hojjechuu barbaaddu akkaataa isaan mootummaa Itoophiyaa tana itti lola banuu barbaadan kanarratti haasoo inni ture. Arraan tana garuu kunoo akkanatti gartee mootummaan Eertiraadhaa warra Tigraay ayyaana kanarratti yaamuun isaanii hangam takka hariiroo gaarii akka qaban. Inumaatu jabduun gartee amma lolli Itoophiyaadhaa kuni yoo harasan haachi garagalu taate akka lolaaf wal gargaaruudhaaf deeman jechuudha. Gaa dhugumatti mootummaan Tigraay mootummaan Eertiraadhaa tuni waan lola Itoophiyaadhaa fi Tigraay jidduutti ture sana irratti waan irratti hojjetan dhiiroo ummata Tigraay fi mootummaa Tigraay dhiifama gaafattee jirti. Hedduu nama ajaa'ibsiisaa beekaa poolitikaan biyya teenyaa kun. Okay? Hedduu nama ajaa'ibsiisa. Gara kaaniin mootummaan Eertiraadhaa gareelee adda addaa tana walitti qabaniiti torbaan dabre Suudaan keessatti marii gaggeessisaa turan. Gareelee warra Tigraay fannoo garee biraatis warra Amaaraata biraatis warra Somaalilaandiitis laki Somaaliyaa Itoophiyaadhaa akkasuma sanitti gareen bikka bu'oota ABO boofaanis achi jiran jaaniiti odeessaa jiran jiraatanii jiraachuu baatanis hin beeku nama gartee ABO boodhaa bikka bu'eechi jiru. Tunis gara biraatiin mootummaan Itoophiyaadhaa kufuudhaaf deemti jaaniiti jaarmee tokko gartee ijaaranii jiran maqaalee itti baasaniiti jiran. So kanarratti gaa mootummaan Eertiraa tuni sochiin isiin godhaa jirtu biyya teenya haareetti gartee lola irratti as deebisuudhaaf takaa'uu lola kanaaf gareelee adda addaa qopheeffatanii akkasuma san Tigraay wajjinis waraanaa fi waa hundaanuu gartee waliin qophaa'aniiti diigumsaaf takaa'uu gartee loloma guddaa saniif fuuldura tarkaanfachaa jiran jechuudha. Namni gartee kana keessatti karaa tokkoon nagee uumnee marii goona je'ee isaan lachuu turraa garee lachuu turraa waan kana godhaa jiru hin jiru. Itoophiyaarraas akkasuma san garuu Itoophiyaan amma dura kanarratti gartee deebiin deebisnee wanni tuni arraan tana gadhiisanii akka gartee mootummaa federaalaatti waan akkanaa kanarratti gartee silaa ibsa kannuu qaban. Wanni isaan ibsa kannan takka illee hin jirtu. Meegaa boru yoo gartee waan isaan kanarraa dubbatan taate numa laallaa akka laallutti gartee ka dubbatanii fakkaattu maaliif aadaa isaaniitii caljaaniituma tattaanii waa hedduu gartee waan dippiloomaasiidhaa waan akkanarratti dubbachuu qaban kanarra deebii kannuu qaban jennee gartee hogguu dubbannus ni yaadata mana keessatti maaliif akka mootummaatti silaa waan godhuu qaban. Yeroo gartee miidiyaan Reuters mootummaan Itoophiyaadhaa waraana RSF kan Suudaan keessa jiru kana gargaaru jiran jaanii oduu gadhiisan san dhugaas taatu sobaas taatu nuti harka keessan qabnu jechuu qaban akka mootummaatti. Booda gaa deemtee oduun san akka dhugaa taatetti amma addunyaan guutuun irraa haasawaa jirti. Itoophiyaan akka waraana RSF gargaaraa jirtu qofa oduun taane Itoophiyaatu Suudaan diiguu jiraadha. Wanni namni hedduun irraa odeessaa jiru. Akkuma gartee warra United Arab Emirates kana inumaatu guyyaa warra United Arab Emirates kana eegaa maqaa dhahee oduu takka tajaajilaatiin isin garsiisa. Jara kana gartee jarreen kun United Arab Emirates bikka bu'anii delegation United Arab Emirates isaan kun
guyyaarraan tanaa gartee European Parliamentii dhaqaniiti achitti gartee karaa bikka bu'oota United Arab Emirateetiin akkaataa paarlaamaa Yuurooppiidhaa kana itti waliin hojjetanii fi gara kaaniinis warreen bikka bu'oonni garagaraa kan paarlaamaa Yuurooppii keessa jiru isaan kana galatoonfatan. Akka gartee hariiroo yeroo dheertuu waliin qabachaa turanii fi waan adda addaatti gartee hogguu kana jirru hundaa ol kaanii gartee hogguu warreen paarlaamaadhaa gartee isaan kana faarsee biyya isaaniitis faarsee ol kaanii gartee harkaas dhadha'anii gammadan. Okay? Achi booda gaa hojiin marsaan gartee deemtee bikka bu'aa biraatu haasawa. Bikka bu'aan biraa san nama kana gartee kan na duuba gartan kana yeroo hedduu waan adda addaa lola gaazaa kanaas irraa haasawaa akkasuma sanitti lola ammaan tana Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru kanarra. Duba inni gartee haasoo isaa akkamitti eegale? Inumaatu gartee bikka bu'oonni warra United Arab Emirates nu jidduu jiraachuu keessaniif hedduu gammannaa maarree jeeni gaabuu isaan kanaaf faarse isaan isa kanaas gartee akkuma jara kaanii isaaniiti ol kaanii gartee harka isaanii gaa wanta godhan jechuu. Boodarra odoo gartee haasoo isaan fixateen jidduutti gartee maal jeen jechuu. Isin inumaatu jeen Suudaan keessatti ummata fixaa jirtanii. Garee takka deeggartaniiti waraana gaggeessaa jirtanii. Paarlaamaan kunii fi nuti akka gartee Yuurooppiitti duguuggaa shanyiitii fi waan isin godhaa jirtan kana hin deeggarru. Namayyuu as keessaa hogguu maqaa keessan isin kaasu keenuma isin deeggaru isiniif fakkaatti malee warreen gartee yaada isin waan isin jirtan kana dura dhaabbatus ni jira. Kongoodhaa fi Suudaan keessatti nama hedduu fixaa jirtanii. Kana gartee nuti akka paarlaamaattis akka warra Yuurooppiittis ni balaaleeffannaa vaaliyuu keenya wajjin hin deemu jeeniti haasawa irra godhee jechuudha. Akkasitti isaanii gartee duraan akka jara kaanitti gartee nu faarsa jaanii gammadanii ol dhaabbatan jechootaan isaan garafee gatteessise ilaa hanga gartee hofli fuula isaaniitti irraa haqamu takkatti jechuudha. Dhagayaa jirtaniimi? Akkasitti deebiseef namtichi. Waan ajaa'ibaati beekaa. Dhugatti waan ajaa'ibaati. Hogguu gartee namni tokko nu faarsuuf deema jaanii ifii isaaniitiif gammadanii ol kakaanii dhadhaabbatanii bar isaanitti nafnee dhadhaabbatanii gartee ilaaltanii gaggammadanii itti deebiseeti gara namtichi gartee wanta godhe jechuudha. Irra qaree. Dhugatti waan ajaa'ibaati bara. Faaruudhaan hogguun eegalee gartee ani namticha wayii deemaa jiru. Isaan ammoo gartee daddafanii hogguu san beekanii daddafanii duraa gad ta'an. Duraan koflanii dhaabbatanii fuula isaaniitti irraa illee koflilee naqame. Inni kuni bikka bu'aa warra biyya tamiiti. Inni reprezentatiividha. Paarlaamaa keessatti gartee bikka bu'aadha. Warra Denmark no Netherland warra Netherland. Alaabaa isaaniitiin hin beeke. Netherland inni. Sirraa jiraate hin jirtu. Netherland bikka bu'a. Garuu immoo waa hedduu irraa haasawa. Inni waan gartee lola gaazaa kanaas dura dhaabbata. Inumaatu lola gaazaa fa'aa gartee nama qacellotti amata lameen dabre kana keessatti dura dhaabbatee haasawa ture irraayi. Namni kun egaa akkuma yaadatanitti warreen Yuurooppii kun cinaan isaanii lola kana deeggaraan ture lola gaazaa keessatti gaggeeffamaa ture kana. So, hamma danda'utti gartee as bahee nu hundaa miti kan lola kana cinaa jiru jee dubbachuun isaa san hedduu waan gaarii. Okay?
Hoolaandii jechuudha. Akkasi Hoolaandaa. Akkasii gaa obboleeyyan keenya jajjabaadhaadha. Lolli haareetti ka'uuf deema. Isiniif gartee irra deebi'uudhaaf qophiin adda addaa gartee ta'uudhaaf teessii inumaatu naannoo Waashingtan DC'dha. Galgala kanarraa eegalanii namni hedduun gartee piitsaa orderachuu jira jaaniiti gartee odeessaa jiranii. Sanis gartee mallattoo takka ani immoo piitsaa irraa haasa'uun barbaadu nuti gartee waan jirru kun ji'urraa tartiiba keenya takka gartee hojjechoota isaanii kana garagalchinee karaa oduutti gartee jijjiirree irraa hubanna. Saniifuu warri Iraanis caljaanii taa'uutti hin jiran, eeggachaa hin jiran. Lolli kun aanuu ka'u jedhanii. Lolaaf qophaa'aati jiran. Meeshaalee hedduu garsiisaa jiran. Meeshaalee isaanii asirratti garsiisuun barbaadu malee kumaan isin hin jedhee akkaawuntiin tun hidhaadha jirti. Okay? Looti piisaa wanni itti godhan maal seete? Hogguu gartee biiroo teessee hojjettu. Hogguu manatti galuuf hin deemne takkaa'u gartee hojiin haalaan jabduu taatee bakka takka teessee hogguu hojjechuu deemtu nyaanni ati gartee sablaan dafee sii dhufu piitsaadha. Piisaa orderattee ta'a achuma teessee akkasitti hojii ta'e gaggeessite jechuudha. Okay? So mallattoo takka. Sii galtee? Bakki gartee yeroo ta'an bireekii qabaattee gabbaatee nyaattee maal jettee miila didiriirfattee sijaraatti harkeeftee ol deebiturra jechuudha. So akkasitti gartee tan ammaan tan isaan qophaa'aa jiranii jaaniitti odeessaa jiran. Okay? Akkasii waa hundaafuu yeroo biraa walitti deebinaa bakka jirtanitti gartee salaamtaa wal bira dhiifannee jajjabaadhaadhaa. Nagayaan jiraadhaa. Viidiyoo gama duubaatti gartee hogguu laaltan guututti ilaalaa. Daqiiqa lama maali sakandii 10 laaltanii biran dabrinaa. Guututti ilaalaa. Laayikii godhaa. Koomentiitti godhaa. Akkasitti sheer walii godhaa isiniin jenna. Ammaaf bakka jirtanitti gartee nagee wal bira dhiifannee warreen isin bira galgalaatis halkan gaarii isiniin jechaa warreen ammaan tan isin bira guyyaadhaa silaayis guyyaa gaarii nageetti.